Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota Ummu Ayyuun warri taatan hundi keessan shamarka fuunee jirtu isiniin jedha ijoollee Oromoo. Baga jiraattanii baga sa'aatii kana eegdanii akka nagaa qabda dhabbii rabbi irraa hin qaba. Alhamdulillahi rabbil aalamiin anis nageen jira. Har'as deebi'ee dhufee jira. Fedha rabbii guddaatiini. Egaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya warri inni YouTube kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatina, like commentii gochuu hin dagatina isiniin jedha. Akkasuma immoo warroonni dura maatii kiyya taatan baga nagayaan na eegdanii isiniin jedha hordoftoota kiyya har'a qophii bashannanaa magaalaa Dubaay Abu Dhabii keessa isin daddaawwachiisuudhaa fi fataa isin gochuudhaa fi kootta yaadumaan fataa jedha isiniin jedha kunoo fooqiin kana fakkaata. Waan namarratti gadi kun hedduu fakkaata iyyuu. Egaa akkasii isiniin jedha. Akkasinitti tolummoo abdii qaba. Koottaan afaan affataa jedha zanaa jedha yaadumaanii ijoollee mana madaamii keessa jirtanii koottaa takkaas zanaa jedha. Egaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya hanga dhuma viidiyoo kanaan afaan tura afirra kiyya waa hedduu isin daawwachiisa inshaallah. Akkasii hanga dhumaan afaan tura isiniin jedha kana fakkaatti Abu Dhabii akkasii magaalaa hedduu bareedduudha. Maashaallah akkaan namatti tolti. Wayifaa biyyi namaa biyya ofii hin taatu. Isiniin jedha daawwattoota kiyyaa na faana daawwadha. Makiina illee hin qabnu akkanatti lukaan deemaa jirra. Madaamiin teennallee makiina nu dhoorgatte. Egaa akkasii isiniin jedha. Warri makiinaa qabu makiinaan akkanatti shirru guddi jedha laala. Warri makiinaa hin qabne immoo akkatti lukaan wakii nyaachaa. Wakii beektanii biyya keessatti yeroo tokko nama dabbaru gabbayanii wakii deddeemansa. Akkasitti wakii deddeemaa jirra. Iddoo baarallee deemuudhaaf akkasii isiniin jedha kaalukumaan itti baafannaa nu faana turan affeerraa kiyya. Egaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya. Wallaahi baara deemna jenne karaan cufaa ta'ee deemnee dachaanii karaan nuti duraan seennu hin cufaadha tolchuudhaaf hin cufanii. Hedduu gas nama jedhaa iyyuu baarri sun dhugaa. Achi deemuudhaaf lukumaan deemnalleedha sanu garuu kaluu nutti jira baay'ee nurraan fagaatu daqiiqaa 15 akkanarra hin deemnu. Akkasitti chumaanii wakii goggoona jennee gadi yaane madaamii teenna kadhanne. Akkasii yoo dalagaa hin qabaanne yoo keessummaan hin nutti dhufne rakkoo hin qabu gadi yaane bakka feene deddeemnee deebi'uu hin dandeenya. Hagana hunda cinqaan qabdu yoo dalagaa qabaanne dalagaa san dalaynee geessinee gadi yaa'uu dandeenya. Akkasii isiniin jedha nama hundaa miti garuu madaamiin tokko wallaahi ka baay'ee hamtuutti illee jira. Akkuma gaariin biyya keenya keessa jiru hamaanis jira. Yaani biyya namaa kana keessa illee akkuma gaariin jiru badaan jira. Mana tokkotti dhugaa baay'ee ulfaata dalagalleeni guyyaa jimaataa fa'aa hedduu ulfaata mana tokkotti immoo inni salphata. Mana tokkotti guyyaa jimaataa nyaatni sin dalagamu alaa fidama. Suni madaamii akkasii warri argattan alhamdulillah jedhaati shakkara. Mana tokkotti immoo guyyaa jimaataa waa hedduu dalagamaa iyyuu dalagaa duraanitti irra itti ziyaadaa itti dabalamee hedduu dalagama. Akkasuma immoo
Amma ani fakkeenyaaf mana wayii dalagaa ture amma dura mana dalageessanitti guyyaa jimaata jechuudha mastaawati yaani manni isaanii biillaa karaa duubatiin karaa alaatiin jechuudha. Ni dhiinya wallahi guyyaa jimaata ni dhiinya bishaanumaan saamunaadhaan akka ajaa'ibaa kanatti hooshii jedhaniini ala isaanii kanallee akka jabatti dhiqaa oolla. Guyyaa jimaata inumaayyuu raftii hin qabnu namni tokko immoo raftii qaba. Akkasii isiniin jedha akka addunyaan tun buraa burreedha hundaayyuu obsaan bira dabranii. Wallahi dhugaa yoo dubbanne ijoolleen teennatan mana madaamii keessa jiranii ibidda keessa taa'a. Ofii isaaniitii harkaan ibidda qabachaa nama gargaaraa jiranii hanga ofii isaaniitiin hin gargaaramne nama gargaarutti jiranii. Egaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa jabaadhaa isinillee warri mana madaamii keessa jirtanii akka jabaattanii dalagattanii waan dalagdanitti boru hara itti galfattan inshaallah abdii qabna. Rabbiin hara nu waa galfachiisuun hunda kennayyuu madaamiin teessanillee tahamtuu taatee rabbiin isinii haa laaffisu madaamii gaarii isinii haa godhu. Tammoo nagaya taatellee mootiyyuu ta nagayaa san akkasitti haa baay'isu. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa ofii keessanii akka malitti halkan hirriba dhabdanii guyyaa osoo nyaata hin nyaanne osoo faxara keessaniif faxarri dalagaa gandaatiif osoo fiiganii ka daa'imman qabu mootiyyuu daa'imman gandaa wajji osoo fiigaa ooltan halkan akkasitti yookaan hirriba sanuyyuu sa'aatii muraasa raftan ofii keessanii of jijjiiruu dhiistanii nama jijjiirtanii wallahi waan baay'ee das nama jedhudha. Haa ta'u garuu jalqaba ofii ta'uun barbaachisaadha osoo namaaf hin taane duratti jalqaba nama ofii isaatii mataa ofii jijjiiratu namallee jijjiira. Egaa akkasii isiniin jedha hin beektan jedhee yaadaa isinuyyuu waan manaa baatanii fi wal jajjabeessaa. Akkuma argitan bakkuma argitanitti mallaqa keessanis gadi hin naqina. Dafqi keessanii baduu hin qabu. Lafatti abbama argitanii mallaqallee ergitanii hin nyaachisinaa isiniin jedha. Amma inumaayyuu maammadoon biyya keessa jiru dhugaa faashinaayyuu fide. Dubartiin duraanii yoo heerumtu yoo kadhatamtu hodhattee qabdii akkas jedhameetiniin gaafatama. Immoo zariin isii zarii akkamiiti haati haadha akkamiiti akkuma haadha laaliin tala fuudhi jedhamu sanii warra akkamii jedhamee qoratama. Ammaa kuni hunduyyuu hafee bakka birrii qabdi. Birrii qabaannan ijoolleellee maa hin qabaanne maa hin deenne maa abbaa manaa hin qabaanne as kun hin laallamu. Birrii qabdi, mana qabdi, algaa qabdi, beffee qabdi, maal qabdi kanatu gaafatamaa jira. Mana isiisitti galuuf jechuudha. Yaadni akkanaa kun wallahi dhugaa fudhatama hin qabu hafuu qaba. Namni waanuma ifaa jetee nyaachuu qaba, waanuma xaarate nyaachuu qaba. Dubartoonni seenallee wanni ifaajaniif boru itti haragalfannaa fi isii amma mallaqaaf jecha jaalatu kana kan mallaqa yoo qabaatte homaa rakkoo hin qabdu jaalalli minaamin jedhanii akkasitti fuudhamu kun sirrii miti. Yoo mallaqni dhumattee jette jaalalli illee mallaqa wajjin dhumatti. Jaalalli immoo mallaqa irratti hundaa'uu hin qabu hanga ta'e erga wal fuutanillee yoo rabbiin walii isin galchee jedhe addunyaan xiqqishuudhaan hin argattanii wasaanii walii galuudha. Akkasuma immoo jaalala keessatti bakka guddaa walii qabaatanii kabajaa walii qabaannan wallahi wanni hin argamne hin jirtu. Hundumtuu ni argamti. Egaa akkasii isiniin jedha jabaadhaa shamarran teennatan mana madaamii keessa jirtanii. Maammadoo nama nyaatu sirriitti ofirraa eegaa. Maammadoo luka qabbanaa harka qabbanaa yaa kan waa hin balleessin. Rabbiin isinitti haa qabu. Egaa shamarran teennallee akkasuma namni tokko maammadoolleen takkuma takka jira malee hundi gaarii miti hundi badaa miti. Akkasuma shamarran keessallee ka hundi gaarii miti hundi badaa miti numa jirti shamarran illee akkaan garaa jabaattu osoo ilmoo qabdu ilmoo irraa deemtee biyya arabaatitti ilmoo isillee hin jijjiirre nama hedduutu jira. Akkasii isiniin jedha warri akkasii kunillee of eegaa ilmaan teessanitti nagayaan dalagadhaati galaa. Jaarsi kanuma ganamaatu caalaa yoo sii ta'e qabadhuuti abbaa manaa kee wajjii fi taphachiiseen jedha. Akkasuma warri dhiirochillee warra dhiiraatiyyuu amma baay'inaan warri nama rakkisaa jiru. Shamarran illee takka osuma jirtu baay'inaan garuu maammadoochitu dhalaa boochisaa jira dhugaa yoo dubbanne jechuudha.
Inni akkasii baay'inaan yeroo kana keessatti nikaa nuti namarraa buufamuu heddummaataa jira. Nikaa ofirraa buustii shamarran teennaa yoo ustaas Shee Anwaariin jala seentanii ilaaltan yeroo hunda gaafiin waa'ee jaarsaaf jaartii bicha dhiyaata beeytanii waa'ee jaarsaaf jaartii qofaa kanatti wal fuunee wal hiinee wal jaalannee maali kanuma bakka gaafiin yeroo jalqabaa osoo xiqqoollee ta'u wal laalaniitiin hin fuudhanii bareeda ture. Inni akkasii mallaqa yoo qabaatte homaa rakkoo hin qabu homaa rakkoo hin qabu tuyyuu kana hundaayyuu fidaa jira. Mallaqa irratti hundaayyuu baattanii warroonni dhiirallee akkasuma warroonni dhalallee addunyaa irratti hundaa'uu baattanii jaalalaan wal osoo booji'amee hedduu bareedduudha isinii jedha hordoftoota kiyyaa. Akkasitti shamarran teenna jabaadhaa ofirraa eegama ammalollee isinillee jabaadhaati dadhabbii keessan kan amma mana madaamii keessatti dadhabdanii sa'aatii takka gadi baatanii irafti isinitti hin kennine sa'aatii takka gadi baaftee boqonnaa isinitti hin kennine hedduutu jira. Inna rabbiin kana hunda keessayyuu isin haa dabarsu biyya keessanitti nagayaan isin galchee nama waan dalagattan haragalfattan isin haa taasisu. Isinin jedhaa sagaleen kiyyallee qulqullina hin qabaanne dhiifama naa godha. Bakka gadi ba'ee taa'ee isinitti haasa'utti jira beektanii. Akkasii isin jedha qilleensa fudhachaa warra akka madaamii xiyyaa kanallee isinii haa baay'isu. Yeroo takka gadi ba'aa qilleensa fudhadhaa jettu sana. Akkasii isinin jedha hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu nageenyaaf ta'aa isinin jedha. Akkasii laayik gochuu hin dagatinaa sheer gochuu hin dagatinaa isinin jedha hordoftoota kiyya. Maassalaama.